ويني فيك والله جرى كان وجهي سنتا لا 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 biqiltuu اه maaf baate taphadhaa deebi'e maal godhaatti kophaa kee ani kun nan qocca'ama bara yeroo ati kophaa teessu wallaahi kophaan taa'e asuma taa'e tokkummaan tokko laabiira hin jirtu hin jiru isiinis laaleen eda qabamteerti qabeen ture bareeda qabeen ture hin jirtu natti fakkaatti hin dhokattiituma jiraatte viidiyoo sana argeerra wallaahi wallahi bara waa shiran irratti xaxe bareeda tonkoliin bara kan ammoo nama dalagamaa jirti nama amma dalagamaa walumaa gala amma walumaa gala biqiltuusichi mana waliin seeninaa akka hiriyaa taatetti waanan jedhe akka hiriyaatti naa fudhu dooktorii atis akka jaalallee taatetti akka mana jaalalleetti naa waliin fudhu jechuun aniif isii immoo waliin cinna waliin eega cinna walitti tokko darbitu kaa لا no walitti hin darbin ما شكتي أتي ما walloltu شكتي akkasii waliin lollu lahza bas ati akkam walirraa nu fageessuu yaadde jechuun walloltu akkasii walloltan hin barbaadu nu wallaahi duraan akkasii waliin walloltan turre hin utuu ati hin dhufiniin dura waliin turre kun uummanni as jala jira ragaa waa wallollee akkasii wallolaa oltan dhagaan ture wallaahi wallolaa oltan jedhan jechuun dubbii daddarbaa walitti dubbataa hin turte soban jara kana addaan baase ati na beektaa walii galtee dabartiin lama simiiti gurbaa ani nama akkati namaan hin lolle namni dhugaa dubbachuuf tokko ani lolle ammallee hin lolles yoo lole si qofa lola yoo lole ani nama biraan hin lolle leeshna loltare ammaaliin balleessi bakka dogongorte tokko tokko jechuu bas waa biraan Okay. Okay. Bakka sana dhugaa dubbachuun na lole na sirreessi yoo hin dogongore. okay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel كي جلت أرقمتن ويلكم شمار كفوني ونكي سنو على فيكي ساتيكا قد أمنتي كوتا قند سنجنة ونتكي سنو باقا جراتني سننجل وردفتوتا كيا ونتم تكسنو على بيا كيس بغنا فجراتني وروني جل قبر هنگامنا دعوتن هدونا فقلتوما umrii dheeradhaa jiraadhaa bakka guddaa ga'e isiniin jedhaa egaa hordoftoota kiyyaa warri duraa laayikii godhaa warri haarawaa taatan immoo sabskraayibii godhaa viidiyoo hanga dhumaa daawwachuun maatii chaanala kana taa'edha viidiyoon keessatti tole jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa jaalalli miidiyaa akkuma itti fufetti jira wal dorgommii walaloolle akkuma itti fufetti jira. Jaarsa tokkocha irratti dubartiin hedduu wal mormaa jirti bakka hedduu wal lolaa jirti yaa rabbi rakasa nuun godhinga kuni dubartii rakasuu agarsiisaa dhiira tokkorra wal fixuu jechuun rakasuu agarsiisaa yaa rabbi nuun rakasiisi yaa rabbi nuun rakasiisin kaati namni dhiirri kunillee yooma namni widdii ta'e nama barbaada malee meeshaa rakasaa namni barbaadu hin jiru jechuudha. Meeshaa rakasaa namni soota jedha gisee barbaadeni bitaa yoo barbaadeni numaan dhiisa kun rakasee maal godha jedha akkasii yoo jechuudha amma irra wal fixuun irratti wal loluu walaloo takkallee walaloo baasti maqaan isii Misraa jedhamti. Jarri kun lamaan illee akkuma argitan adada guyyaatti laayivii irratti mucaa kanarratti wal lolanii jechuudha. Hangama laayivii irraayyuu wal darban laayivii irratti arraba guyyaa guutuu naaf adabamtaa yookaan anasi adabaa yookaan situudha adabaa irratti wal fixanii sunis nan adabdu jettiin siin adabamu jettiin akkasuma mormiidha
inni illee lachuu jaalatee jidduutti rakkate jechuudha. Garam tana dhiisa moo tana dhiisa lachuu masaanuun feenu jetteeni jidduu lamaanii rakkatee jira jechuudha. Akkasii rabbiin isaaf haa laafisu yoo masaanuu lamaan illee fuudhee maal bareeda osoo akkuma wal jaalatan kana akkuma maakif ibsaa wal fuudhanii jechuudha. Jaalalli uummata inaafsisee jira. Uummanni miidiyaa odda maakif ibsishaa arganii bakka wal murkaa dorgommiirra jiranii fakkaata. Odda sanii bakka hundaa walaloo dhiiraa baasuu jammarte. Osoo akkuma walaloo olii baaftan kana wal fuutanii yaa maashaallah baay'ee tokko namatti tolaa jechuudha. Rabbiin isinii haa laafisu irra wal fixxanii booddeen tan teessa yoo jaalala kana dhabdanii walaloo akkanatti abdanii baastanii yaa maalii kiyya yaa maarree kiyya jettanii bilaashumatti hoyi walaloo baaftanii jedhaan. Hoyi isinii akkana wal fixu kana dhiisee tunniin taasirra narra wal fixxe miidiyaarra wal fixxe gaafa na bira geette sallama jedha. Akkasii hoyi bilaashuma wal fixxanii jedha. Mee jaarsallee dhabdan suutuma deemaa suuta deeman qoreen nama waraanti jedhanii. Jaarsillee nama ragaa jedhee nasiiba ofii eeggatu kana fuudha malee nama miidiyaarra wal fixu kana baay'een fedhu yoo laayivii ingizee dabarfate malee. Manniñoom rabbiin akka maakii fi ibsisha isinii haa taasisu. Nama afaan gogaa sirra wal haasofsiisaa oolee akira wal dhiisee akka hin taane bicha wal jaalatanii wal argachuun bareeda. Jaalala dhugaa isiniif haa kennu rabbiini. Jaalalli dhugaa bareedduudha namatti tolti jechuudha. Akkuma wal jaalatanii yoo gaa'ila ofillee ijaaratan yoo masaanullee ta'amin chigiraallee yoo inni ka danda'ee horatu taate yoo inni nan danda'oo jedhu taate hunduu garuma garagalaa bakka tokko namni galu hin jiru dandeettii qabaannaan jaalala walii qabaannanii masaanulleen bareeda yoo qabeen ittiin horatu hin qabaatiin immoo wal fixuun kaama miidiyaarraa wal fixanii miti gaafa wal bira ga'anii jechuudha. Amma namuu bilbilli ka isaati manni ka isaati banatee waan barbaade waliin jechuu gadi ol buusee gabbaasuun mirga isaati jechuudha. Gaafa wal bira geessanii kaabadiin akkasii takkallee akka malee faarsaa jirti. Asiin durallee mucaa ibsishaa fakkaatu tokko irratti shamara sadii ma'oortu wal lole. Amma tunillee kunoo lama taatee gurbaa kanarra wal lolaa jirti. Takkallee walaloo baasaa jirti. Inni torba kana keessa shamara meeqatu dhiiraaf akka malee ta'aa jira jechuudha. Haamilee yoo abbaan of gadi buusee wanni hunduu gadi nama buusa. Haamilee yoo abbaan of jabeesse immoo akkuma haamilee keessii sanitti argataa jechuudha. Yoo abbaan of gadi buuse immoo rakasa of godhuun hin barbaachisu jedhan akka kiyyatti nasiibni nasiibuma keessan obsa eeggadha waan hiree teessanii hin dhabdani. Osoo gaadaa keessallee jiraattanii waan hiree keessanii hin dhabdanii jechuudha. Walaloo faarsitanii fi nama kan tokkocha kanarra wal fixxanii fi yookiin silachuu dhiisee deemee tabiraa fuudha inni kanaaf jaalattanillee mee xiqqooma giddimaan gadi of qabaa jedhaanii. Maaliif namni dubartiin dhiirri dubartii namarra wal fixu dubartii nama faarsaa ooltu jaalalaan jechuudha. Bakka ofii isaatii faarse wayyaayyuu bareedduutii maaliitii jedhee horri dhiirri isin faarsee ofii isaatii isin barbaade isin jaalatee dhugamaan dhiirri sun isin jaalataadha jechuudha. Ka giddiin dubartiin isa faarsitee ganama galgala waa'ee jaalala isaa haasoftu kana inni itti of jajaayyuu jechuudha. Kanaaf isinitti of jaja malee isin lachuu yookiin fuudhu osoo isin lachuu fuudhee bareeda jechuudha. Akka kiyyatti jechuudha walaloo akkana baastanii fi maashaallah isin lachuu fuudhee jechuudha. Kanaaf miidiyaa kanarraa amma baay'atee jira hunduuyyuu faarsaa jira jechuudha. Akkuma faarsatanii isin haqannoo isiniin jedhaka. Anaaf gammachuu isin faarsitanii taa'abdanii ta'abii keessa san argattanii anaaf gammachuudha jechuudha. Yeroo isin dhabdan malee kanaafuu isin haa milkeessuu isiniin jedha. Warra jaalalli miidiyaa akka malee isin godhaa jirtu. Egaa hordoftoota kiyyaa waa'ee jaalala miidiyaa kanaatu nagaarameerra haasa'ee jira jechuudha. Akkasii viidiyoon kee karra kan fakkaatan viidiyoo biraan deebiin baay'ee.